عندي لا دقفت اصلي سلايو إتو ورانا بلسما أورومو تنجراني خارل أنا فاتي أورومو اللي ناسوف نطوري سلا أكم برا ميلينيك مك أساني جيراني أكجراتني يا دتامي أكبوتو تكين كمان أني جيساني أما ورانا بلسما أورومو أما دندتي لولاجر أما دندتي تورا أما دندتي كنافو دندتي دن ويا أصلي أما دندتي إيجاجرا لولاجرا يتول amma dandeetti amma to waraana bilisummaa Oromoo irratti immoo inni eddatanaani hidhachisi dhaabadhu sagalee taa'ii jechaa jirra bakka kanuma dubbii akkas kanaafu qoy nan fixa qoy sana jechuun barbaada please gaafatama kan qabu mootummaan gaafii san yoo laafan litti asliina deebisa kenna me ko baba वो कमाल कब रहते थे वो करे तो गेम ही ना बनता याला तो को kana ina me hasela e gana hasela alta ऐसी बात ani warana da bilisumma oromo kanalle imbe kagaru abdi waye raka male baye हाँ president को भी आदत डबल ना मज़े जला बुसा आराधा कौन शांच ना मज़े जला बुसा आदत डबल doktora wa क्या तो कला बड़ा बड़ी क्या को का बापट फ्रॉम सा ani warana da bilisumma oromo kana hin daga male himbe kamale akasitti walinille sene keessa jara beke de garsa gudda ranka garu akuma ilman oromo to kollale abdi wayi to korraqa ba xiyyeeffannaan kiyya Oromoo fi mootummaadha. Nyaata keessan galii biyya. Amma sa'aatii kanatti Oromoon akkam ta'e jettee yoo yaaddu doktor Oromoon ambulaansii ta'e. Ambulaansiin kun gisee beerri dhalu fuudhee iyyee gisee beerri ilmoon keessaa darbame hin callisa. Oromoon akkas ta'e. Oromoon gaafa namni dhumu guyyaa shaniif si iyya guyyaa shan booda eessa jirtaa keessin gaafatu mootummaan ammallee gaafa birallee deebi'ee sajjisi. Fakkeenya karaa ani irraa dhufe Baaleen fakkeenya sii kaasuu danda'a. Baaleen aanaa gurraadhaa mulee biyya goototaati. Biyya Muhammad Gadaa Qaallooti. Biyya kana Somaaleedhaa kennuudhaaf jecha mootummaan siyaasa inni dalagi. I feel shame the way he speak. Akkaataa inni nageenya buusaa jirra, dhorgaa jirra, daangaa eegaa jirra ka jedhu. Arda hawaasni keenya ka Wallaggaa ka amma kana gabbayee booyu kuni mootummatu daangaa bulchu odoo mootummaan riphee lolaa dhahee of keessaan baasne idoo mara riphee lolaa gara fedhe haa ta'u mootummaan riphee lolaa mooyachuu dadhabe daangaa ofii tikseetiin hawaasa irraa dhorguu dadhabe ani ni jira jedhee waan dubbatuu fi ajaa'iba nattaa sometime. Kanaafi wanti nu godhuu dandeenyu maali? Hawaasni keenya rakkoo hawaasa keenya keessa jiru kana gadi baanee gara jiruun iyyuu akkasuma wanti iyyinuuf maaliifi jara kana dhagayaa miti kenna karafe jira hayyoota rafte jira sheekota olama'oota raftee mootummaa kana qofa faarsitu jira mootummaan kun dhufee nan amantii keen arganne warra jedhee kana bahee salaatu jira warra gadi bahee booyu jira abiyyi nurraatu hitan jedhaniiti mootummaa keenya mootummaa balaalinaa ispaaltii nu galcheefaa nu galchee warra booyu jira ummanni kun miidhaa hawaasaa ilma Oromoo ajjeefamee harretti fe'amee magaalaa keessa oofamu arguu dhabaniitiin mabraatii fi ifaa naannoo tokko galee magaalaa tokko galee faarsan waan garaas nyaatu. Rabbillee akkana jenne kanaaf wanni as gubba baanee iyyinuuf ummanni kun haa dhagahuu fi kana caalaa sitti hin dheeressu nama hedduu jira galatoom thank you. Galatoom. Galatoom yaala na fakkaate kanarra jira. Ayyee. Yaada bilisaa namni chaalenjii na waliin godhuun jira isaa wajjin chaalenjii goona barbaade. Mootummaa deeggarra. Mootummaa mormiti. Yaa abiyyi deeggararraan. Mootummaa deeggarana. Ayyee. Dargin hin jiru. Nama biraa maraa. Didde na sodaatti ilaala waan an jedhu barbaade. Gara abaabotillee na sodaatti mootummaa dhugallee na baqatte jechuudha. Wanni ani jechuu barbaade nama deebisudha torbaan kana keessa. Awaayi mootummaa haasaan jiru. Wanni Itoophiyaa keessa kana Oromoon hin ta'in torbaan kana irra ta'anii jira hamma gaafin jiru. Irra caala jechuudha. Maal ta'e fakkeenyaaf waan duraanii caala Oromoo nama torbaan kana keessa maal miidhame. Garuu ana waan akkasitti miidhame hin jiru. Dur miidhame Oromoo waan garaa caala ammaa haaraa yaame. Ashi torbaan keessa duraanii caala wanni miidhame tokkoffaa Arsii lixaatitti nama torba bakka tokkotti ajjeesanii awwaal eeganii reeffaa irratti fe'anii magaalaa keessa harkisan.
amma nama waan arsii dubbatu na garra social media walumaa gala miidhaa uummataa haasofna bara Oromoo. abbaa namicha kana daddabii kana afaan qabsiisi sorry daawara kenna dhiifama ايش هي اتفاقية؟ لما فا أمة مسكينة كاسين بينه كبولو بدل بينه كابين بينه كجوارين بينه كشمالي سبليسان بينه كماروهم بينه فانون غوندر رادوتك أبين يزاني راسامته تمتك إراريته فيديو أرجع يستبويا جريجو كار sanarge chuni ani wanne chur baade gababin matti umman oromo kamida me arramiti mormi kamura me arramiti bukkaun arramiti sirkate wallagate wallote kana chaala dume jaarade kagweenille gaba gesanna wajjeesani to narti gesanna mator baka asli asin duralle chu kuta mara fita jiran oromo fita jiran garu wonni gunarra akasitti aara tay sagale to ngurinne bareeduma mormille murami arsi keessatti illee namni dhume shawaa keessatti wallaga keessatti namni dhuma maraa qajeeluma sagalee haa ta'an jechuu barbaade inni biraa wanni jechuu barbaade abii deeggara wanni an jedhuufi warri kalee gaafa nu abiyyinoo biyyin bilisoomne biyyi rakkataa jirti daangaan gurguramaa jira oromoon buqqa'aa jira abii isin ta'uu jennuun nu dura dhaabbataa turan aspaaltiin nu galee eerpoortiin nu galee daangaan teenne tolte akka bira gallaa bilisoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تكين نجالة تمو كبجمو صبر زينة أرجع جرتني أما قول في كان أرجع جرتو قول في أركض كبتا جرو جنرال تيجي كوني تركام بيوما بياف كلي ستكين نمير إثيوبيا لما أولا غلانا رتي برمالة إفتان جدي بيلا قبايت لما تجرا تمر ميرا أما أجندان هف أجندا أولا غلاناتي إذا كان أفجع جنرال سنأكرتان كنا هوغانا هم نغلاناتي جتشو isa kana irraa kaka'ee fiild maarshaal Biraanuu Juulaa kallattiidhaan ajaja kenne guyyaa kaleessa. Amma istiraateejiin ittiin asabiin taqoxaaxaramus ifa ta'ee jira jechuudha akkaataa itti asabiin to'atan. Guyyaa meeqa kaayamee naannolee hunda kililii hundaaf ergaan dabree jira. Jeneraalota hunda wajjin mariin godhamee jira. Mariin muummichi ministeeraa dheengadda godhee wal qabatee jechuudha. Guyyaa 30 hanga guyyaa 90 keessatti asabiin harka deeffachuudhaaf qophiin xumuramaa jira jechuudha. Guyyaa 30 hanga guyyaa 90 keessatti. Kanaaf fiild maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa kaleessa ergaa dabarse. Qophii keessan xumura sa'aatii fiishkaan afuufamee jalqaba jedhametti jalqabamee asabiin harka deebisuu qofaa jechuudha. Xiyyeeffannaan eessa jira? Ulaa galaana asab irratti godhamaa jechuudha. Nama biraatii miti chak kanarraa waraana istiraateejiidhaan meeshaalee teknooloojiidhaan meeshaalee zamanaawiidhaan hordofu iddoon isaa bakka hundatti qophaa'ee kallattiidhaan kan waan kana hordofu kan waan kana takkatattalu lafa kaayamee jira jechuudha. Dibbiin kuni xumuramee jira. Isa kanarratti jeneraalonni waraanni Itoophiyaatis waan kanarratti dirqama itti kennamu fudhachuudhaan gama Affaarii fi kallattii biraatiinis qophii xumuranii jiranii jechuudha. Amma wanti hafe maali? Qophiin xumurame sa'aatii eeggataa jechuudha. Yeroo jedhametti fiishkaaniin afuufamaa girr asabiin harka deebisuudha. Amma akkaataan ajajni dabre kana fakkaata. Gama biraatiin odeeffannoon biraa bormalee iftaan giddibii laga Abbaay ni eebbifamaa. Isa kanaan wal qabatee pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon isa kanarratti akka hirmaatu ifamee jira. Odeeffannoolee biraa waan kana jala buuna isinii gabaafna. Itoophiyaan ulaa galaanaa isii deeffachuudhaaf xumurtee jirti. Qophii hundaayyuu odeessa kenna yeroo isaa eegganne gurra isin buufna. Nufaanataa warroonni gama tiktookii kennaatiin jirtan mallattoo eda'uu kana nakaa godhuun irraanfatina. Feesbuuka kennas maatii taati dabalamaa isiniin jedha. Galatooma nagaatti. Nama 30 oltu dhume kanaafuu hatattamaan jechuun furmaata argatu waan qabuuf yoo sagalees ta'e borurraa eegallee amma silaa halkanaa'e waan ta'eef borurraa eegallee viidiyoos hojjanne sagalee qofaa miti uummanni sun gargaaramus waan qabaniif warroonni naannoo sanitti nama amantan akkaawuntiin akkuma kana duratti uummata keenya walloodhaaf banamee boorana keessattis akkasuma banamee sirka harargee akka amma dura gaa waa hedduu gochuu turre kophaa keenya osoo hin ta'in isinii waliin waa hedduu gochuu turre kanas hin beeytanii arrallee bikka uummanni keenya nu barbaachisutti hin jirra akkaawuntiin nama amanamuu banamee waan dandeenyu achirratti akka galchuu godhuu dandeenya jechuudha hatattamaan because hawaasa kanaaf kan jiru mootummaa otoo hin ta'in hawaasa qofa ummata kanaaf kan jiru ummata qofa mootummaan guyyaa tokkollee gabbu'ee ummata isaa gargaare takkiin midhaan tokko makiinaan fe'ee geesse hin jiru. TikTok irraa walitti qabamee, Facebook irraa walitti qabamee, diaasporaa Minnesota irraa walitti qabamee, ijoollee biyya Arabaa irraa walitti qabameeti
uummanni keenya gargaaramaa ture malee qabaleenis ta'e kaabineenis ta'e abbootiin garaas ta'e abbootiin mataatis ta'e takka wanti gargaara hin jiru jechuudha. So waan kana osoo hawaasni lama sadii osoo hin jahin bika buutanii gootan hawaasa keessan biraa illee galata argattanii wanti isin gootan illee hawaasas boonstanii hojii gaarii hojjettan abbaan gaafa waan gaarii hojjete ofii hojjeta waan ta'eef waan kana osoo dhimma kana hatattamaan laaltan bareedaa natti fakkaata.